Miidhagina Itoophiyaanotaa kan ta'e guyyaan saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa 20ffaan mata duree waliigaltee diimokiraatawaa tokkummaa sabdanneessaaf jedhuun sadaasa 29 guutuu biyyaatti kabajama. Guyyicha sababeeffachuun hooggantoonni fi hojjettoonni dhaabbata Addis Miidiyaa Neetwoork sagalee dhalootaa guyyicha marii paanaaliin kabajaniiru. Kabaja guyyichaa irratti ergaa kan dabarsan hojii raawwachiisaa olaanaan Addis Miidiyaa Neetwoork obbo Kaasahuun Goonfaa ijaarsi piroojektota gurguddoo yeroo itti xumurametti guyyaan saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa 20ffaan kabajamuun ayyaanicha adda kan taasisudha jedhanii hojiilee tokkummaan sabootaa ittiin mirkanaa'e akka ta'es dubbataniiru. Sadarkaa idil-addunyaatti biyyi keenya maqaa guddaa argachaa jirtudha. Ayyaana bara kanaa immoo kan adda isa taasisu yeroo Projektii guddichi sabaaf sablammoonni uummattoonni Itoophiyaa tokkummaan bahanii bitaan mirgaan duraa duubaadhaan eenyullee otoo isaaniin kakaasin qarshii isaaniidhaan hidha guddicha Itoophiyaa sadarkaa idil-addunyaatti beekamtii guddaa qabu sadarkaa Afrikaatti immoo sadarkaa tokkoffaa ta'e kan yerootti ijaaranii eebbisiisanii har'a addunyaan biyya keenya raajeffachiisaa jirtu keessatti kabajaa jirra. Kun ayyaana keenya adda isa godhaa jechuudha. Dhaabbanni Addis Miidiyaa Neetwoork miidiyaa sagalee dhalootaas ibsituu sabootaa sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa ta'uu kan eeran obbo Kaasahuun kana caalaa cimsuun waan ashaaraa Itoophiyaanotaa maraaf ta'uu kaahuun xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira jedhaniiru. Addis Miidiyaan mana saboota sablammootaa fi akkasumas mana afaanonni baay'een keessatti dubbatamu eenyummaan baay'een keessatti calaqqisaa jiruuf akkasumas amantaawwan adda addaa keessatti ifaa jirudha. Kun bittaa sirna duraan ture kan gama tokkootiin dhabamsiisuudhaa fi namni hundumtuu eenyummaa isaa jaallatee afaan dhaloota isaatiin dubbatee tokkummaa isaa yerootti mirkaneessuuf deemu keessatti kan argamnudha waan ta'eedhaaf kana caalmaatti eeggannee kunuunfannee deemuun nurra jiraata jechuudha. Guyyaa saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa 20ffaa akka dhaabbata AMN sagalee dhalootaatti kabajame irratti kan argaman hooggantoonni sadarkaan jiranii fi hojjettoonni Addis Miidiyaa Neetwoork yaada isaanii kennan gama isaaniin hojiin hojjetamu ashaaraa Itoophiyaanotaa maraa qabatee akka itti fufuuf kutannoon akka hojjetan ibsaniiru. Dhaabbanni kun babal'ina afaanotaa irratti xiyyeeffatee hojjetaa jira. Kana cimee kan itti fufudha. Kanaaf maal gochuu qabna isa arganne kana. Isa amma harka keenya jiru akkamitti cimsinee deemuu qabna. Hojjetaan nu jala jiru, hojjetaan nu faana jiru. Hundi keenya tokko taanee wantoota amma milkaa'inoota amma arganne kana afaanota adda addaatiin hojjetaa jirru kana cimsinee dhaabbachuu aadaa keenya, seenaa keenya, uummata keenyatti karaa adrees goonu argannee jirra waan ta'eedhaaf miidiyaa kana utumne hojjechuu qabnan jedha. ብሔራችን ቋንቋችን የተለያየ እምነታችን ውበታችን ነው። Sabummaan afaanii fi amantaan keenya miidhagina keenya akka tokkummaatti fayyadamnee gara badhaadhinaatti akka ceenu nu taasisa. Carraa kana kan arganne kabaja guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaatiini. Guyyaa sabaa fi sablammootaa bara kana silumayyuu adda kan godhu yeroo nuun itti hidhaa haaromsaa guddicha injifannoodhaan eebbisiifnee harka keessa galfannee jirrudha. Dabalataan immoo ulaa galaanaatti yeroo tarkaanfataa jirrudha jechuudha. Kanaafillee guyyaan sabaaf sablammootaa kun ga'ee guddaa shoora olaanaa taphataa jedhee yaada. Maaliif namni yonnaa tokko ta'e sabaaf sablammii yonnaa tokko ta'e waan hundumaa milkeessuu danda'a. Hojii raawwachiisaa olaanaan Addis Miidiyaa Neetwoork obbo Kaasahuun Goonfaa akka waliigalaatti ergaa dabarsaniin jijjiirama dhufee hordofee akka dhaabbata miidiyaatti walqixxummaa sabootaa sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa kabajuuf kabachiisuuf hojiileen eegalaman cimanii akka itti fufaniif hojjetaaf hooggansi hundi ga'eerraa eegamu baachuu akka qabu hubachiisaniiru. Akka miidiyaatti wantoota nurraa eegaman baay'eetu jiru. Keessaa tokko hawaasti keenya eenyummaa isaatti akka inni boonu gochuu. Beekumsa qabaatee hojii misoomaa, hojii dinagdee, hojii siyaasaa keessatti hirmaannaan isaa akka inni cimu gochuudha. Nuti waggaa eegnee guyyaa sabaaf sablammootaa kabajuu qofa miti ga'een keenya. Yeroo hundaa ajandaa keenya ta'uu irra jiraata. Tokkummaan sabootaa, tokkummaan obbolootaa, tokkummaan walitti dhufeenya eenyummaa keessatti calaqqisu yeroo hundaa mata duree keenya isa guddaa ta'uu irra jiraata. Isa kanarratti hojjetamuu qaba. Kanan goonu taanaan waldiiguun dhufa. Bittinnaa'uu dhufa guddinni amma jalqabames kallattii garaagaraatiin bittinnaa'uu deema. Kun immoo diinaaf karaa saaqa
akka diinaaf karaan isaanii nuti karaa sana cufaa tokkummaa keenya jabeeffachaa deemuu nurra jiraata jedhee yaada.